mootummaan dinagdee damdaneessaa rakkoo dandamachuu danda'uu fi dinagdee biyyaa sadarkaa olaanaan utubee magaalaa fi baadiyyaatti jijjiirama fiduu danda'u boocee damee dinagdee kan ta'an hundaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu erga eegalee waggoota 7 lakkoofsiseera. Waggoota 5 darban bara 2012 hanga 2016 guddinni dinagdee naannoo giddugaleessaan waggaatti 8% guddachaa kan dhufe yommuu ta'u caasaa dinagdee keessatti qonni giddugaleessaan 6.5%, industiriin 9.1%, tajaajilli 9.4% guddatee jira. Haaluma wal fakkaatuun bara 2017 kanatti dinagdeen naannoo keenyaa 10.1% akka guddatu kan eegamu yommuu ta'u ga'een seektaroota kun hundumtaa oomishaalee naannichaa keessaa qabanis qonni 43.6%, industiriin 16%, tajaajilli 40.8% akka ta'u tilmaamameera. baadiyyaatti inishetiiviiwwan qonnaa dinagdee uummataa utuban garaagaraa alargee dabalanii kan alaa galan keessoon bakka buusuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessan bocuun hojiirra oolchuun danda'ameera. Misoomni qonnaa bu'uura dinagdee naannoo keenyaa ta'ee galmoota alargee guddisu, oomisha alaa galu bakka buusu, wabii nyaataa mirkaneessuu fi carraa hojii uumuun jiruuf jireenya qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenya jijjiiruuf xiyyeeffannoo kennamee hojii hojjetamaa jiruun bu'aan gurguddoon galmaa dhufaniiru. Inishetiivoonni bal'inaanis hojiitti hiikamaa jiru. Qonna keenya gateettii qotee bulaatii fi gateettii qotiyyoo bilisa baasuun makanaayizeshiniitti fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti baay'inaan qulqullinaan ariitiin oomishuu akka nu dandeessisuuf hojiin hojjetamaa jiruu fi bu'aan dhufaa jiru dhugaa dubbachuuf waan abdii guddaa namatti horuu fi kun guddina dinagdee keessattis gaheen inni qabu guddaadha. mootummaan naannoo Oromiyaa jiruu fi jireenya uummata keenyaa waan jijjiiru hunda badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf waan dandeessu hunda humna qabuun hojii guddaa jalqabnee hojjechuu eegalleetu jirra. Kana hunda hojjechuudhaan uummanni keenya gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti ce'uutu irra jiraata. Kallattii jedhu qabannee fudhannee hojiin hojjechaatoo jiru yeroo ammaatitti dhimmoonni fakkeenyummaa gurguddaa ta'uu danda'an naannoo keenya keessatti uumamanii jiran. Waan qonnaan bulaa fi horsee bultoota keenya jijjiiruu danda'u irratti inishetiivoota haaraas bonyee hojjetamaa jira. Warri inishetiivii hin qabne hojjechaatoo jiru keessaa tokko qamadiin. Qamadiin bona keessatti sadarkaa godina keenya hunda wal fakkeessuu danda'uun hojii guddaa jalqabnee jirra. Bara kanas qophii isaa jalqabamee jira. Lafa hektaara miliyoona 4 kan ta'u qamadii bonaaniin uffisnee kan karoorfamee hojjetamaa ture jechuudha. Ganna kana keessa qamadii hektaara miliyoona 3.2 kan ta'u in uffisna jenneeti kan karoorfamee hojjetamaa jiru. Aga ammaatitti qamadiin lafti hektaarri miliyoona 3.9 kan ta'u almost miliyoonni 3.2 kan ta'u parsentaa dhibbaan jechuu karaa danda'amuun qamadiin uffifamee jira jechuudha. Oomishti qamadii bara kanaa akkas lakkaasuudhaaf yaali haalli qilleensatis gaarii waan ta'eef qonnaan bulaan kilaasteraa babal'aadhaan hojjechaa waan jiruuf oomishti qamadii bara kanaa lafa hektaara miliyoona 3.2 amma karoorfanne kan gannaa kana qofarraa oomishtummaan hektaara tokko kuntaala 39tti ol guddatee jira. Kuntaala 33 irra kan ture bara kan kuntaala 39 in argama jedhee tilmaamamee jira jechuudha. Oomishti waliigalaa qamadii qofaan bara kana maasaa qamadiidhaan uffifame kanarraa argama jedhamee karoorfamu immoo kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 6 kan ta'u in argama jedhamee karoorfamee jira jechuudha. Kanaaf hojiin naannoo kanarratti bara kana qamadii irratti xiyyeeffannee hojjechaa turre akkuma barreen kaan qamadii irratti xiyyeeffannee hojjechaa turretti bara kana immoo kilaastera isaatis daballee baay'ina isaa
akkasumas qulqullina irratti immoo xiyyeeffanneetu kan hojjechaa jirru jechuudha. Egaa as keessatti wanti adda taasisu kilaasteroonni gurguddaan qamadii irratti uumnetu amma hojjechaa jirru kun qonnaan bulaan iddootti gurguratu adda baafatee jira jechuudha. Qonnaan bulaa fi yuuniyoononni waldaaleen abbootiin qabeenyaa walitti dhamiinsi gabaa taasifameefii jira jechuudha. Walitti dhamiinsa gabaa taasifame kana irratti hundaa'ame sochiin yeroo ammaatitti jiru qonnaan bulaan keenya qamadii eessatti geessitu gurguradha kan jedhu shakkii sodaa hin qabu jechuudha. Gama biraatiin kilaasteroota gurguddaa akka kanatti qabnu kana isaan kana immoo kara kaampaaniitti ceesisuudhaaf hojii guddaa jalqabnee jirra. Kaampaaniitti gaafa ceesisnu kilaasteroonni kun in oomisha asumatti stooriin yookaan fi manni kuusaa gurguddaan ijaaramaa fi tiraaktara achittiin hin dhiyaataa fi kan qotu tiraaktaraan ta'a mana kuusaa sadarkaa isaa eeggatetti kuufata. Isa qofa otoo hin taane immoo agiroo piroosesingii keessa akkaataa inni ittiin galuutti yaadamee hojjetamaa jira. Bara kana kilaasteroota 20 ol kan ta'an qophii kanaa xumurree jirra. Kilaasteroonni kun agiroo piroosesingii keessa galanii qonnaan bulaan ofii isaatiin of danda'ee oomisha isaa sona dabalee gabaa addunyaatti fakkaataa ittiin dhiyeeffachuu danda'u. Gabaa biyya keessatti fakkaataa ittiin dhiyeeffachuu danda'u irratti xiyyeeffanneetu hojjennaa jechuudha. Kan kanaan dura qamadii dheedhii isaa gurguraa ture daakuu isaa baasee gurguruu danda'a. Daakuu isaa qofa osoo hin taane daabboo godhatee gurguruu danda'a jechuudha. Kanaaf hojiin kilaasteraan waggoottan 4-5 dura jalqabne yeroo ammaa bu'aa guddaa buusee jira jechuudha. Fayyadamtoonnis inisheetiiviiwwan jiruu fi jireenya isaanii jijjiiruuf bocaman hojiirra oolchuun egeree isaaniitti abdii horaniiru. Waggaadhaa waggaatti yoo xinnaatee duraan amma muraasa ture amma hin geenye malee gara hektaara 4-5tti guddateera. Mataa dhuunfaa kootiin kanan hojjechaa jiru. Uummanni naannoollee anarraa argee jallisiirra maasiisaarra qe'eesaarra bal'inaan dhaabaa jira abukaadoo kana naannoo kanatti. Abukaadoon hundeen tokkichisaa abukaadoon kuni abukaadoon sanyii filatamaan kuni haadhi tokkichisaa kuntaala 3 hanga 7dha kan laatu akka saayinsiin isaa jedhutti. Nuun amma tokko isaarraa hanga kuntaala 4 kuntaala 3 ciraa jirra. Viinan asii Finfinneettuu gabaa biyya keessaaf dhiyeessee gurguraan jira. Magaalaa Naqamteetti gurguraan jira. Warri ekspoortiinis immoo fudhatanii gabaa alaatti dhiyeessaa jiru. Baay'ee bu'a qabeessadha. Abukaadoo hundee tokkicharraa hanga birrii 15,000 isaa oliiti kanatti irraa argattu. Kana jechuun abukaadoo hundee 100 yoo qabaatte maasaa kanarraa hammam akka irraa argamuu danda'u tilmaamuun salphaadha jechuudha. Sadii mataatu baay'ee bu'aa guddaa qabu. Inni gurraachuun gaafa wal makee qooru itti goggoga malee seeraan qiriinsaa addan bahu. Inni gurraacha jechuudha. Maaliif al tokko ofi gogee itti bahu barbaada. Inni kun immoo yeroo baay'ee diinagdee qonnaan bulaa kana baay'ee kan booddeetamise fakkaata. Kanaaftuu gaarummaa qaba adda baasanii funaanuuni ija isaarratti illee bu'aa guddaa qabu. Gargarummaas qabu. Inni qooraan kuniif inni gurraachuun waliin makee funaaname addaatee immoo qoora malee hin cullu qoonni isaa bifisaan nutti hin tolu jechuudha. Qolli isaa iyyuu adda baasa. Utuu ogeessaan fayyadamee hojjetee gaarummaa qabu. Bu'aa isaa gaafa argu innumti iyyuu ta'e hojjechuu barbaada. Hubataa deemuun isaa immoo bareedaadha. Ija isaa argee ofiitti fayyadamuu waan danda'uuf hin fayyadu jedhee yaadan akka kooti. Buna qulqullina qabu gabaa giddu galeessaatiif dhiyeessuudhaaf irratti hojjechaa jirru akka kanaan duraarraa addadha. Garuu qulqullina irratti hojjetamuu dhabuudhaan kan hawaasi keenya baay'ee irratti miidhamaa ture. Kan irratti dadhabe dafqasaa argachuu dadhabeef. Amma garuu muuxannoo walirraa hubachaa deemuun galee fi nus buna kana wantoonni irratti dadhabaa jiruuf yoo jiraate jechuudha. Kii waan baasnee sadarkaa addunyaatti bunni godina qellama wallaggaalee biraandii isaatiin akka inni gurguramu gochuu irratti hojjechaa. Lafee dugdaa biyya keenyaa kan ta'e galii biyya alaa sharafa alaa kan ittiin galchinu buna. Kanaaf godinni keenyas xiyyeeffannaa addaa kenneeti kan irratti kan hojjechaa jiru jechuudha. Xiyyeeffannaa addaa kennee buna yoo hoogganne dinagdee biyyaa kuffifna kan naannoo qofa miti kan jedhu buna kana alseerummaa isaa to'annee tarkaanfii fudhatamuu qabus tarkaanfii madaalawaa akka ta'ee fi barsiisaa akka ta'e gibraaliin godinaa kallattii kaa'ee hordofaa jira. Duraan ani horiin abashaa kana naannessaa tureyyuu amma waggaa hoggaa lamaati sa'a tokko waatii hojii bitee sa'a diqaalaa limaatiti. Garuu ani aga horii kaawwaniitirra aannan isaa aannan faayidaa qaba. Amma yoo horiin kun leetirii 2 takka akkas bahu inni waatiin isaa hodhee leetira 4 naa hin baya. Talaachisullee dhibee adda addaatirra baay'ee ittisa. Duraan sanyii baay'isuun qotaa ture. Sanyii baay'isuun sun immoo keessaa funnaanama waan ta'eef akka kana barakaa waan hin qabneef duraan 130 gargachaan ture duraan. Amma garuu kana waan funaanamne waan guddaatti eegaa jiran jedha. Amma kanaaf ammani naannaa 3 yaadan akka kootti. Umtaa 300. Boqqolloo kana sanyii kana investiriitti nu ceesanii tu sanyii nu laatani.
isaanis misoomni qonnaas immoo yeroo qonnuus yeroo dhaabbitiisaas nu hordofanii nu bukkee dhaabatanii itti nu barsiisanii sanyii kana hojjennee. Muuziin kun lafa qootichaatti ta'aa ture. Amma garuu lafa gogaa irratti isaa tolu argine. Kanatu waddii kanarraa jararraa immoo sanyii arganneeti lafa keenya irratti oomishnee ittiin jijjiiramuu hin barbaanna. Kuratarii kana yookaan dafee boonsituu kana jararraa argeera. Garuu bifa ammayyaa ta'e yookaan xaa'oodhaan yoon gochuu baadhayyoo hojjedheera. Waggoota dheeraa boqqolloo qonna waggaa lama asitti lafti kun akka ruuzii baasu maal kan jedhu qotee bulaan keenyatti amane dafee boonsituu yookaan kuratarii kanaa fi roozii kanallee wuxxeetii jarri kennan kanarraa namni baay'een itti hirmaateera fudhateeras nutis illee bakka naannoo kanatti babal'isuudhaaf fedhii qaba. Naannoo gaagura 210 qabna. Kana keessaa gara 175 gaagurri nu galeera. Kanaan dura manuma keessan jira amma immoo garuu bukkee keenyatti argannee cuucii guyyaa tokko fudhachuudhaan hojii baay'ee bareedaa hojjechaa jirra. Muuzii kana jalqabaa gaafa karaa naannoo kenname karaa ogeessa qonnaa aanaatiin yookaanis gaggeessaa aanaatiin gaafa nu kennamu muuziin kun jechuudha. Waan fayyadu ittiin fakkaanne. Amma immoo muuziin kun akka gaafa sanaatti faayidaa baay'ee arganneerra. Magaalattis hawaasni jiraataa magaalaa ta'ee harka afaan bira darbee midhaan nyaataan of danda'ee diinagdee gaarii uummachuun jireenya qananii fi bakka mijataa hawwataa ta'e keessa akka jiraatuu fi qonna magaalaan hojii boonsaan dubartootaa fi dargaggootaaf carraa hojii uumee hojjetamuu danda'eera. Qonni magaalaa akka baadiyyaa sana qamadii babal'aa miti, xaafii miti, boqqolloo miti. Qonni magaalaa abukaadoodha, paappaayaadha, bakka bakkatti immoo buna amma ta'e kan qotan jiru. Dammi jira. Bishooftuun yoo xiqqaate indaanqoo miliyoona 15-20 qopheessite gabaa Finfinneetti dhiyeessuu qabdi. Kanaaf dandeettiin isaa uumamaa jira. Jalqabbiin isaa baay'ee gaariidha. Humnis immoo jira. Bakkis mijataadha. Baay'ee qilleensaas mijataadha. Dammi akkasi. Jalqabbii gaariitu jira. Garuu gahaa miti. Babal'achuu danda'a. Haalli qilleensa naannoo kanaa baay'ee mijataa waan ta'eef. Foon diimaa. Diiminni magaalaa keessatti hin barbaachisa. Amma gaafa indaanqoon baay'achaa deemu. Gaafa nyaatni saawwaniif ta'u qophaa'aa deemu akka kanaan duraa sana dirreetti gadhiisanii osoo hin taane bakka tokkotti saawwan furdisuu qopheessuu hin danda'ama waan ta'eef foon diimanii, aannan, indaanqoo, hanqaaquu, damma hunda gochuu dandeenye magaalleen quufaa gabaafis immoo waan gahaa ta'e baasuu dandeenya. Jijjiirama dura haalli sochii waliigalaa magaalaa keessatti ture tokkoffaa xiyyeeffannoon hagas mara jedhu magaalotaaf kan hin kennamne ture. Magaalonni kan dagatameedha jedhanii fudhachuun iyyuu hin danda'amaa jechuudha. Kana qofa odoo hin taane michoominni hawaasa keenya keessumattuu qonnaan bulaa keenya fi magaalaa gidduu ture mataa isaatiin garaagarummaa guddaadha kan ture jechuudha. Qonnaan bulaan keenya magaalaa akka yaaddootti ilaalaa ture malee akka carraatti ilaalaan turre jechuudha. Magaalatti gama kilaastara magaalatiin galmoota gurguddoo afurii kan qabnu. Galmi inni tokkoffaan wabii nyaataa mirkaneessuudha. Galmi inni lammaffaan ogummaa dagaagsuudha. Inni sadaffaan intarpiruunaroota bal'inaan horachuu uumuudha. Inni afuraffaan kenna tajaajilaa ammayyeessuudha jechuudha. Hojiin akka magaalatti hojjetamu dhimmoottan gurguddoo kana afran giddu galeessa godhateeti kan raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru keessumattuu jijjiiramaas jechuudha. Keessumattuu wabii nyaataa mirkaneessuudhaan wal qabatee egaa magaalaan iddoo bitee jiraatu qofa odoo hin taane giddugala oomishaas gochuun akka danda'amu qabatamaadhaan jijjiirama kana keessatti kan mul'ate jechuudha. Keessumattuu qonna magaalaa fudhachuu dandeenya. Magaalaa keessatti lafuma jiru sana irratti bal'inaan oomishuun akka danda'amu keessumattuu qamadii fudhachuu dandeenya, kuduraa fi muduraa adda addaa fudhachuu dandeenya. Magaalonni keenya hundi sadarkaa tokkorra jiran yoo jedhamu baate illee
garaagarummaan jiru sun akkuma jirutti ta'ee magaalonni nyaatan of danda'uudhaaf qonna magaalaa irratti hojii baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'ee fi hojii gurguddaa ta'etu hojjetamaa jira jechuudha. Carraawwan mijataa kanattis gargaaramuun dargaggoonnii fi dubartoonni of danda'uu bira darbanii diinagdee keessatti illee ga'ee isaanii baachaa jiru. Warra bashaaraa diqaalomsinee amma gochuu jammarree waggaa 5 ga'eera. Amma diqaalomsuu irratti eeggii bobba'anii booda aannaniin horii warri kana bashaa liitira 1 liitira 2 fa'aa ilmamu. Jara kun garuu hanga liitira 5tti irraa argachuu waan dandeenyuuf jetti. Horii kanas horsiisaa booddee immoo indaaqottis ce'ee. Aga 350 370 in argaman buuphaanii amma 800 galiin isaanii nyaatanii dhugani. Barnoota koo digirii jalqabaa akkuma fudhadheen yeroo galu abbaan kiyya naala boqotanii akkuma abbaan kiyya boqotanii haadha koo tokkotu na bira jira waan ta'eef haadha koo gargaaruudhaan amma yoo xiqqaate qorqoorroo mana qorqoorroo luukii 75 haala isaa hundumaa istaandardii isaa eegeefin haala gara xumuraarra ga'eera isaaniifis hojjechaa isaanis fayyadaa ofis fayyadaa jira. Oomishu amma aannan hin jiraamti amma aannan oomishamu kana buuphaa oomishamu kana fuudhanii bakka akka nama biraatti immoo raabsan. Iddoo akkas godhanii hojiitti ba'anii yookaan immoo akkuma kiyyaa kana indaaqos horiis bakkee namni qabu hojjete uummataafis ofiifis galii gaarii argatu jedhee yaada. Aannan har'a 120 argadhu kana karaa 500 amma kumaatitti liitira kumaatitti guyyaatti aannan kiyya yoo baay'ate karaa 500 kana yoo ta'e naannoo uummataati ol ta'a. Isa immoo kireem sapaareetarii maashinii bitadhe fuuldura horii kanaafis horiin hoo baay'ate maashinii nyaata horii oomishu isas bitadhe ofii kiyyaafis gabaarras oolchuu nan yaada. Loon aannanii dabalataan misooma lukkuu kuduraa fi muduraa moora isaanii keessatti misoomsaa jiru. Naannoo kana mana indaaqoo lamaan keessa mana indaaqoo 3 afuraffaan karas jira. Iddoo kana keessa kuduraaf muduraa adda addaa qabna. Kuduraaf muduraa adda addaa qabna. Bunni jira, paappayyaan jira, zayitoonni jira, avokaadoon jira. Bunas naraadnu bunas alaan bitan. Hojii mootummaa eeguu qofa osoo hin taane hojii mootummaarra kanatti irra bu'aa qaba jedheetaniin gara kanatti xiyyeeffadhe gara kanatti hojjechaa jira. Na fayyadeeras immoo bu'aa guddaan irraa argadhe. Yoo warreewwan kanneen akka xaafii otoo oomishe xaafii otoo facaasee xaafii madaabara matoo tokkoo fi 50 caalan ba'u. Mata tokko fi 50 immoo gara birriitti yeroo dhufnu birrii 15,000 caala waan inni bitu hin jiru. Kan ammoo fuduraa muduraa kan ammoo yoo oomishe yeroo baay'ee haala gaariin mijeessee hojjennaan yeroo baay'eetti deddeebi'een guura waan ta'eef kanaafan timaatima oomishe timaatimni amma sa'aatii kana irratti yeroo kana birrii 3,000dha. Hanga 2,500 hanga 3,000tti kan gurguramu. Hojii dinagdee hawaasa naannichaa bu'uura irraa jijjiiruun fayyadamummaa isaa mirkaneessuu hojjetame kanaan dinagdeen naannichaa kan baroota darbaniirraa yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa agarsiiseera. Uummanni keenya humna misoomuu fi of misoomsuu guddaa akka qabu agarsiisaniiru. Daangaa hanga daangaatti immoo socho'ee seenaa kana akka hojjetu haalli mijataan uumameef jira. Uummanni keenya dinagdee keessatti akka hirmaatu bal'inaan godhamee jira. Shaakallii cimaa keessa galee jira uummanni keenya. Biyyi takka tarkaanfachuu gara fuulduraatti kan dandeettu yoo dinagdee cimaa qabaatte. Dinagdee cimaa qabaachuuf ammoo humna namaa cimaa qabaachuu danda'uu qabna. Humni namaa cimaan kan dhufuu kan danda'u ammoo safuu fiduudhaa ganama uummata Oromootitti yoo jiraate jechaadha. Yoo dinagdeen hin jiraatin siyaasni kophaa isaa homaan godhu. Foon lafee hin qabne jechuudha. Kana haala kana keessatti dinagdeedhaan of cimsuu, dinagdeedhaan of danda'uun birmadoomudha. Gama dinagdeetiinis hawaasni keenya akka of danda'u maatii badhaadhinni jedhamu kun akka lafa qabatu kan taasisaa ture mana isaatii jalqabee hanga alaatitti dinagdeedhaan of danda'a. Dubartoonni dinagdeedhaan of danda'a. Hawaasni keenya bal'aan dinagdeedhaan of danda'a. Akkaataan itti deemaa jiran waan nama gammachiisuuf nama boonsu kun cimee itti fufuu qaba. Ammas kanaa ol mootummaan keenya hojjeta jennee eegna. Hojii dinagdee guddinni ariifataa jira.
mootummaan harka kaaniin nageenya tifkata karaa kaan ammoo misoomni ariifata akka dhufu uummata keessa bu'ee oolee haalli hojjetaa jiru karaa kanaan dinagdee keenya dabalaa deemaa jira. Uummanni qotataa jira. Teknooloojii dhiyaatee fi karaa gaariitti deemaa jira. Dhimma mekanaayizeeshinii wajjin wal qabatu garuu bal'ina Oromiyaa qabdu wajjin lafa qotamu Oromoo bal'aa wajjin hin hir'ata jennee jirra. Kunis hin dabalama abdii guutuu qabna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii gabadaaninaa dhimma dinagdee irratti qopheeffadhee asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti nagaan nuuf tura.